Hashamarka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraa qabadhee dhufee jira akka jaalatan abdiin qaba jechaadha. Yeroo baay'ee akkuma beektanii ani sisteriitii wajjin gaafii wal gaafachuudhaaf jechuudha wanti har'a viidiyoon ani har'a qabadhee dhufe gaafii adda addaa wal gaafadheen beeku nama wajjin yookiin immoo viidiyoon ani yeroo baay'ee hojjedhu argitanii akka jirtanitti waa'ee rifeensaa waa'ee jaalalaa wanta akkasiiti jechuudha. Garuu jireenya maatii kee wajjin dabarsu yookiin obboleewwan kee hiriyoota kee wajjin dabarsu sheersiniif godheen beeku waan ta'eef yoo siin fayyadee jireenya koo waa'ee koo baruu yoo barbaadan viidiyoon akkanaatis nama fayyadee jedheetii yaada. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhiisuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon atattaman akkasiin bira ga'uu godhuu ni dandeessanii gara gaafii keenyatti deebinee jechuudha. Ani wajjin tura. Eenyu dura gaafatu gaafii? Gara viidiyoo keenyatti darbina. Gaafii eenyu daqiiqaa tokko ta'uusa? Si gaafata. Jaalallee qabdaa gaafii tokko. Seetiin dhaga'ame dheetii yaada. Jaalallee qabdaa jettee na gaafatte ani immoo qabu jaalallee. Kanaafuu gaafii ishee deebi'eetu jira. Anatu itti fufa jechuudha gaafii koo. Gaafiin kee inni jalqaba maatii kee keessaa eenyuun irra caalaa jaalatta? Haadha koo. Okay, gaafii isa lammataa deebistee jirti. Sadaffaa isheetu na gaafata. Yoomuu barbaadda. Yoomuu barbaaddeedha. Mee gaafii akkamitti nama gaafatama? Okay, isa gaafan abbaa manaa sirrii yookaan immoo jaalallee dhugaa gaafan argadde nani hiruma wanta nuti teessisuuf hin qabu. Jechuun yeroo amma turuun barbaadamoo ammoo osoo abbaa manaa gaarii argatte yeroo barbaadda. Turuun barbaadu. Garuu maaliif amma akkasumaan argee dhiira tokkotti yeroo barbaadu eenyummaa isaa baree nama dhugaan na jaalatu abbaa manaa gaarii kan naa ta'u argannaan sababiin turuuf hin qabu nan yeroo. Gaafii okay anatu itti aansee ishii gaafata. Gaafii lammaffaa wanta baay'isee si gaddisiise maalidha? Wanti baay'isee jireenya kee keessatti amma wanti baay'isee si gaddisiise. Yaa wanta baay'ee wanti baay'ee na gaddisiise hin jiru. Gaafii yoo gaafachuu baatte hin adabamti. Kanaafuu nan adabaa jechuun hin jiru jechuun gaafiin ta'u ka deebisuu qabda dirqama wanti nama gaddisiise wanta baay'ee dirqama baay'ee wanta si gaddisiise beeku natti muu qabda. Waan kan sababii kanaaf gaddee tan beeku guyyaa tokko jettee natti muu qabda nu baatte immoo hin adabamta jechuudha. Nama ajaa'ibu gadditeen beektu isheen hangise meeqan gaddee beeka. Yalla sa'aatii fixin. Okay. Indee bisne adabbii tokko qabdee jechuudha. Boodarra viidiyoo isheen ittiin adabamtu nan galcha jechuudha. Wanta isheen adabu. Gaafii eenyutu itti faana? Okay. Kanaan dura nama meeqa jaalattee beektaa? Kanaan dura jaalala dhugaa moo? Jaalala dhugaa yeroo lama akkas na qabee beeka. Yaa gara onlaayiniiti waan ta'eef karuma taphee jechuudha. Itti fufamne. Okay, gaafii isa kana natu jaalalli si amii qasi qabee beekaadha kiillee gaafii. Siya tokko si qabee? Okay, itti fufi. Maal jibbitu? Wanti baay'ee jibbitu maal? Wanti ani baay'ee jibbu namarraa moo jireenyuma kee keessatti bakka wanti baay'ee jibbitu. Hiyyummaa baay'ee jibba. Rabbiin akka hiyyummaa jibbu hin jiru. Okay, gaafii afuraffaa jireenya kee keessatti wanti si gammachiisu maal?
amma jiraattee jira bara kee keessatti wanta dabarsite keessatti yookiin immoo jireenya kee gara fuulduraa jiraattu wanta akkanaa na gammachiisa kan jettu. Gara fuulduraatti ani baradhee iddoon ga'uu barbaadu ta'ee namoonni ofii kiyya caalaa maatii kiyyaaf waa tokko osoo hin godhee baay'ee na gammachiisa. Wanta akka kana na gammachiisu hin jiru. Gaaffii keessatti. Gara fuulduraa ibsaa akkamii akka qabaattu barbaadda? Nama jaalala dhugaa naaf qabu, namoota illee ana bichaadhaaf ana qofaaf osoo hin taane nama hundumaaf nama kabaja qabu. Nama namoota kabaju, nama jaalala dhugaa naaf qabu osoo hin qabaadhe natti tola. Gaaffii inni gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? Barumsa kee ofitti maal ta'uu barbaadda? Wanti ta'uu barbaadu. Asuma wanti ani isiniin jechuu barbaadu siisteriin koo barattu kutaa 12ti. Kanaafuu wanti ishiin kutaa 12ffaa ishee fixe barumsa ishee booda maal ta'uu akka barbaadu gaafachaa jirti. Doktor Yusuf Daira Yusuf. Okay, Yusuf Gafi. Balaan wayii uumame osoo nama sadi qofa baraaruu dandeessa ta'e eenyutu nama sadi qofa baraaruu dandeessa osoo ta'e eenyu filatta? Isaan keessaayis haadhatee obboleettii kee dhirsa kee ilmoo kee haadha dhirsa keetii ilmoo obboleettii keetii kana keessaa nama sadi namni ati filattee baraaruu dandeessa. Namni nani odoo amma fakkeenyaaf balaa konkolaataa ta'u wanuma fe'aa ta'u balaadha sila. Na balaan tokko osoo nurra ga'eeti nama harka keenya fuuldura jiru yookiin ani qabuu danda'udha kan ani baasuu danda'u malee isaan keessaa hunduu danda'u filachuu dandeessa ta'ee jechuudha. Filachuu dandeessa ta'ee osoo kan filadhu siin jedhanii jechuudha. Baay'ee ulfaataadha amma fakkeenyaaf wanni tokko yeroo uumamu yaa sammuu keessatti wanti filachuu jedhamu sinitti dhufu sin galamini kanuma harka keessanitti dhufe firaas haa ta'u alagaa. Kun immoo maatiidha. Filachuu kan dandeessu filadhu jedhamtee filattee baraaruu dandeessa nama sadiin kana jara kana keessaa jechuudha. Namni ani hin filadhu gonkumaa yookiin nana dabama malee adabbii qabda. Okay. Gaaffii jaffaadha. Osoo addunyaa kanarra waa sadi balleessisiin jedhanii maal balleessita? Wanti ati jibbitu addunyaa kanarratti hin barbaachisu jettee wanti ati yaaddu maalidha? Addunyaa kanarraa hin balleessu. Lola nan balleessa. Lola akkamii? Lola jechuun lola bakka biyya keenya keessatti lola bakka wanti tasgabbiin taane wanta baay'ee jira. Waraana adda addaati jira. Oromoo, Amaaraa maal jedhanii isa balleessuu nan barbaada. Ittaansee dhibee, ittaansee hiyyummaa. Okay, deebistee jirta ati gaaffii itti yaanu gaafadhu. Nama tokkoof dhiifama godhuu kan hin dandeenye yoo maaltu godhe gonkumaa dhiifama kan hin gooneef gonkumaa jechuudha. Ani abbaan manaa kee osoo ana irratti shamarree biraa wajjin wanta biraa osoo raawwatu osoo argee gonkumaa dhiifama hin godhu. Abbaa manaa kee namni biraa nama biraatiif namni biraa odoo maal si godhe kan jedhudha. Namni biraa abbaa manaa kan jedhu fishi shamarree biraa wajjin osoo wanta biraatti godhe sirumaa dhiifama hin gootuuf jechuudha. Dhiifama hin godhuuf gonkumaa. Ani yoo amma fakkeenyaaf intala obboleettii keeti. Maala soonsi irratti godhee dhiifama naa godhuu hin dandeenye gonkumaa jechuudha. Gonkumaa wanti sababbiin ani dhiifama si hin gooneef hin jiru. Nama akkamiifiyyuu dhiifama godhuu nan barbaada. Garuu gara jireenya kiyyaa keessatti jechuudha. Maaliif abbaan manaa kee jechuun qaama koo biraa jechuudha yookiin immoo gara biraatiin. Ani ofirratti cubbuu godhu yookiin immoo ofirratti nama biraa barbaaduu hin danda'u abbaa manaa kiyya irratti. Abbaan manaa kiyya wanta akkasii osoo irratti godhe gonkumaa dhiifama godhuu hin danda'u. Saniin alatti namni biraa waan fe'e odoo naaf godhe
gonkuma dhiifama sababiin ani hin goone hin jiru jechuudha. Dhiifama hin godha. Fufi. Okay, torbaffaa abbaa manaa kee. Okay, torbaffaa maalidha? Gaaffii ati duratti na gaafatte ani illee kan barreesse. Abbaa manaa kee fi daa'ima kee fi haadha kee. Isaan sadeen keessaa nama tokko osoo balaa wayii uumamee isaan sadeen keessaa nama tokko jiraachisuu yookiin immoo hambisuu dandeessee eenyudha? Abbaa manaa koo, haadha koo fi ilma koo qaba. Ilma koo. Ilma koo jettee deebistee jirti. Saddeettaffaa immoo asitti na gaafata bara. Nama du'e firas ta'ee alagaa osoo kaasuu dandeesse eenyu kaasa? Harmee ta'u. Isa aanasitti fufa. Okay. Saddeettaffaa boorsaa dabtaraa kee keessa kan jiru hunduma natti anarraa qabattee mana barumsaa deemtee dhufte maaltu keessa waan tokko dagattee jirtu waraqaa xiqqoollee yoo taate hin adabama. Dabtarii qaba. Waraqatoonni jiranii baay'eedha. Iskiriiptoo qaba. Qalabatiin wayii keessa jira. Qulfiin jira. Birriin jira. Saantimiinis baalanis. Kan biraa maali? Kanuma jooroo geexiin jira. Okay, kana amma sinaan jettee jirtu kana dhageessan jedheeti yaada. Kana caalaa wanti kanaan ala ta'e yoo jiraate hin adabamte jechaadha. Gaaffii sitti itti fufu. Sagalee kee ol kaasi. Nyaata keessaa maal jibbita? Nyaata keessaa moo? Nyaata keessa wanti nani jibbu nyaata biyya keenya keessaa himtu maalan jibbaa jira waqa. Maalan jibbaa. Ani nyaata ta'ee nyaata wanti ani jibbu jira. Maalin? Ani jibbu gonkumaa kanaan hin qammasne. Jaalalli bakka wanti. Garuu na nyaadha odumaan jibbu miti. Nyaadhee beeku. Kaarotii baay'ee jibbita. Okay. Anasitti fufaa. Saglaffaa torbee kana keessa wanti si qunname wanti gonkumaan dagatamne maalidha? Saati sin beekta. Kaleessa wajjumaan mana baanii dabbasaa keenya hojjechiifannee uffata uffannee sagalee ol kaasee sirriitti babbareennee cidha deemna jennee mana baanii anifati jechuudha. Achi deemnee maatiin achitti nu eega. Achi maatii wajjin kaanee iddoo cidhaa jedhame sana yoo deemnu karaan isaa baay'ee fagoodha. Baay'ee nama jibbisiisa. Baadiyyaadha. Gaza achi deemnee yoo deemnu cidhaan darbeera torbee sadeen har'aati nuun jedhanii. Baay'ee karaa baay'ee deemnee beelofnee dhoobonnee aduun nu gubee awwaara biyyee qaba lafti isaa. Achiin isaayyuu yoo deebinu miilan deebine baay'ee fagoodha karaan isaa. Miilan deebine dadhabnee bakka torbee kana keessa wanta qunname kana yoo dagadhu. Anis beekaa akkasiin yaadattu hin gaafadhe. Akkuma isheen jette kaleessa jechuudha dhugaa rabbii. Ganamarraa halkaniin kaane sa'aatii 12tti kaane hirribaa. Mana rifeensaa deemnee rifeensa keenya hojjechiifannee uffata uffannee bakka adda bakka bareedina keenya adda. Na cidha deemnee maatii wajjiniin cidha deemnee cidha baadiyyaa keessa iddoo fagoodha. Lukaan makiinaadhaan deemnee bakkee makiinaan hin seenuu hin dandeenye immoo iddoo tabba jechuudha. Gaara jala ture manni. Yeroo achi deemnu
Intiniin taane cinni jijjiiramee jira akkamitti sin dhagayin waraqanni jijjiiramee garuu waraqanni jijjiiramee daa'immanitti kenname waan ta'eef nu biraan geenye maatii biraan geenye kanaafuu akkasitti deebinee jirra jechuudha kaleessa kun wanta gonkumaa jireenya keessatti torbee kana keessatti duwwaas wantaane jireenya keenya keessatti wanti hin dagatamuu hin dandeenyedha jechaadha gaafis itti fufa gaafin kiyya kan dhuma machooftee beektaay jedha. Okay, yeroo tokko qofa kan machaa Anna fuudhee jirti garuu nama tuma qarqara jirti waan ta'eef sirriitti mul'atu keenya foof qarqara jirra. Akka ati na aadaa yaa'u. Wanta jiru kana.